Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota keenya. Kun magaalaa Dirree Dawaatti yeroo uummanni gara Iidaa deemaa jirudha. Iida soomanaa yookaan Iidul Alfatri kan jedhamu bara 1444 akka hijiraatti yeroo uummanni ayyaana gaariidha. Dirree Dhawaan biyya seenaa yookiin taarika qabduudha. Dirree Dhawaan wal danda'anii waliin jiraachaadha. Islaama yookiin kiristaana osoo hin jenne wal danda'anii wal jaalatanii wajjin nyaatanii waliin dhuganii wal kabajanii kan waliin jiraatan jechuudha uummanni Dirree Dhawaadha. Akkasuma egaa Dirreen Dhawaa uummanni kiristaanaatis bahanii uummata islaamaa ayyaana isaanii waliin kabajuudhaatti turan. Akkasuma iida kana dura kan ayyaana kiristaanaatu ture. Islaamnis akkasumatti bahanii bishaan kannanii fi nyaachisanii obaasaniiti turan. Akkasitti egaa uummanni kun jaalalaa fi gammachuu fi wal danda'aa waliin jiraatan jechaadha uummanni Dirree Dhawaadha. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Soomana kana egaa haala gaariidhaan dabarsinee soomana islaamaatii fi kiristaanas wal jala waan tureef wal danda'uudhaan jaalalaan waliin akkasitti islaamaa fi kiristaananis dabarsinee jechaadha. Dirree Dhawaan kan wal jaalalaa tokkummaadhaan kan beekamtuudha. Kan qabu kan qabneef laatee miskiinaaf laatee jechaadha. Akkasitti waliin nyaachaa dabarsineedha jechaadha. Nama uumaa harkaan qabne nama hin qabne miskiina jechuudha. Namni qabu gargaaruun dirqama akka amantii keenyaatti jedha. Akkasuma waliin nyaachuu yoonii fi ollaan kee kan qabanne ta'e yaamtee akka si wajjin nyaatee gammachuudhaan guyyaa soomana san dabarsu yookiin ija kana dabarsu taasisu jechuudha. Akkasuma Iida Fatiriidhaa kan bara 1444 baga isiniin ga'een yeroo irratti bara 1444 ayyaana Alfatiriitiin baga isiniin ga'een isiniin ja'a. Lammaffaa irratti akka Itoophiyaatti musliimoota hundaanuu warra baranaa kan bareeddumaa taasisuun ja'a. Halkanii guyyaa dalagachaadhaa du'aayis godhachaa rabbii keenya kadhachaadhaa akka deemnuun jaaja. Ajajootaa fi amiirota imaamotaa waliin taanee biyya teenya keessatti guddina misoomaa akka fidnuu fi nageenya irratti akka irratti dalagnu isiniin jennaa ja'a. Kaayyoon teenya guddaan uummata nu keessatti argaman kan dhiiraa kan dhalaa dadhabaa fi yataamaa haadhaa fi abbaan qabne jechuudha. Manguddoo dullootaa fi warra dhukkubsatu hundaa'u akka nu wajjin gammadanii nyaatanii dhuganii guyyaa iidaa kana bashannanan taasisuun dirqama uummata islaamaa hundaati kan isiniin jedhu ta'a. Akkuma addunyaattuu islaamaa fi kiristaaninis waliin taanee waliin gammadanii akka waliin jiraattan warra baranaa kan bareedduu baga gammaddan baga gammannee isiniin jenna. Ayyaana cuuphaa egaa yeroo isaanis dhufanii bishaan nuu kennanii kuduraa garaagaraatii fi waan adda addaa nuu kennanii yeroo isaan wanta godhan nutis isaanirraa laallannee fakkeenya isaan godhannee ayyaana isaanii irratti dhufnee haala kanaan gaggeessuuf dirqamneeti jirra ja'a. Bishaanii fi waan mimmi'aadhaas finnee akkasitti isaanii wajjin ayyaana gaarii akka dabarsaa oolleeti jirraa kan jiru ta'e. Torbaan guyyaa lama duraa fi akkanaas pirogiraama biraa dalagaati turre akkasuma deebinee faasikaa irrattis akkasumatti guyyaa isaan ayyaana kabbaran waan garaagaraa taasisaa sirna sarviisii kan nyaate turre firii yookiin
wanta kannaati turre nasatti baajaaji nama fuunee gamas deebisaa turre jaa akkasumadha ummata islaamaatis akkasumatti yeroo takkaffaadhaaf osoo hin taane yeroo sadaffaa keenya nasaadhaan akkamatti fuunee nasa sarviizii nasatti osoo maallaqa hin kafallee jechuudha gamana gamas geessinee dabarsuun keenya tamaa warra baranaa kan bareeddu በሰላም በጤና ነጋቢ ፈያዳ ለ1444 ሂጅራ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። የቲሞች በመሃላችን በጎረቤታችን ይኖራሉ። እነሱ ልጆቻችንን ስናስደስት እነሱንም ጭምር ማስደሰት ያስፈልጋል። ይሄ ማለት በፈጣሪ ዘንድ የምናገኘው ነገር ትልቅ ስጦታም ስለሆነ ይሄን ነገር ሁላችንም መተግበር አለብን የሚል ነገር አለኝ። ከንጆውን ቀበጀት